مالك لي رب شيطان أنت مرات أنت فيلي زي مرات سلكي يا جاب سيبر سلكي جاب سيبر ثانك يو سيمبو أسمع كود تجدا أسمع تيبي سام ملي أبو نوما مرات بريدو I love you أكمي نجا ومجانا كم سافي Mucaan bareedaa saaf bakka ajandaa jijjiirte wallahi anis numa dhageeffadhee taa'ee kolfaa jira. Innaa beeksisa wayyaa siin dubbadha gisee tokko yoo naa yaamte wayne dadhabee numa guddisaanii tunis. Guys warri Dubaay keessa jirtanii warri kaansileeshinii qabdan dalagaa barbaadan dalagaa siin galcha karaa keessaa na dubbisa akkasuma Suudii irraa gara Dubaay warri dhufuu barbaadan isin fida ammaaf immoo Itoophiyaa irraa namni gara Dubaay dhufaan jiru sababa waraqaa federaal poolisii sanii fi innaa karaa keessaatiin na dubbisuun dagatiin warri dalagaa barbaadan kaansileeshinii harkarraa qabdan. Asumaan illee dhaamsi isinii beeksisa isinii godhu dubartiin ta'e taarsiisi koomandoo. Isin beesaa fi bannaatiin wandimmaachin. Fooloo godha ummata. Anillee dhaamsa qaba. Dhaamsa obbolummaa dubartii ta'e tasi koomandooti. Dubartii ta'e gara laafetti bakka hundatti asiirisi ciccita. Gamaa gamana isi ciccita. Dhaamsi hin qabu. Shamarran ta'e tasi koomandooti. Ciccita dhaaba. Hudduu nama jala raasina. Hudduu nama keessan jala raasa. Hudduu nama jalatti gattanii eegasii gaafa hudduu teessan san barbaadu hin dhaqqabnu. Mee ammoo gurbaa jedhamutti akkamitti diraama dubartiin arsii sadde diraama 10,000 kenniti. Gurbaa ammoo jedhamu ka muslima akkana muslima ta'uu ta'e sun waraqaa isinii dalaga jedheeni. Tamaam dubartiin ta'e gaafa hudduu dhiira hambaa jala raaftan dhuftanii hin boo'ina. Bakka hudduu itti kenniteemi. Achumaan qabeen dhageetillee itti kennite sabbarii dhiisiiti. Callisii mana rabaa dalagadhu. Rabbi akkana isin godhe. Rabbitu akkana isin godhe. Rabbitu haala kana isin muude. Ani waan godhuun qabu. Salphinna kun nuuf salphinna garuu akka arsiisi koomandootitti gaafa gurbaa namoo jedhamu birrii diraama 10,000 isiirraa guuree amma boochan kun salphinna akka arsiitti dhugaa rabbi. Salphinna kun nama keessan bira dhagaa waan fedhallee haa ta'u. Namni keessan isin kusata isin ajjeesu. Nama keessan bira dhagaa waan dalagattan dalagadha. Akkamitti namni gurbaa moo jedhamutti dubartii Abboodii si baaliyyoo fedhan. Anatu barbaade si bira dhufee himatu. Anatu irraa barbaade beeki. Natu dhukkee irraa kaasa dhugaa. An baaliyyoo illee hin barbaadu. Baaliyyoo illee sareedha. Baaliyyoo namaa miti. Baaliyyoon ilma namaati miti. Hola jechuun barbaadan sanaaf siin jedhaa rabale. Mee amma sheeritti godha haa dhufu gaa'is. Ammallee dhaamsa kana qabaa warri kenna bu'aa warri feene amma bu'aa. Warri hin barbaanne dhuma isheetillee bu'i warra soddaa mucioonni fira yaanii gurbaadha. Bayaana itaa mucattiin fira keetii miidhagduun qabu warra bareedduutiin fira yaan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Amen. Tamtu firantain. Siin firaa miti bareedduu sanyii eeguutii fira yaan. Nasraan. Tuni eenyu sila? Nasraa Kursum. Intalti abboo diddee gaggan galatti beeyta wishaadha. Saafii jaalala deesitee musaafi. Dhiisi ka arraba dhiisiitii irratti waan isin taate mee? Amma laala warra bareedduu soddaadha. Amma ati bareedduudhaan si kabaja si jaaladhachaani yoo warra soddaa si tuyte kun ima salphinaa beeki. Eeshi. La ani warra soddaatu kan tuni barta warra tuna argee mi bantan. Eeshi mee waan isin taate irratti migaa arraba dhiisi. Ustaaz ibsa akkanumatti akkasitti laayinii barattee abboo intalli kun maratte. Ustaz eeshi amma gaalaal waan takka tanaaf itti irra walii galuun jira. Okay? Yoo isin ustaaz ibsaa tuyte anillee waqaruu danda'a. Amma si galeemi? Maaliif ustaaz ibsaa? Jagasi kaara jagasi tartar taasisuun akka nama guddaatti jechuudha. Ustaaz ibsaani ilma warra guddaati nama guddaadha. Ilma ganda dhagaa qofa osoo hin ta'in ilma diin islaamii jechuudha. Agartee ummata islaamaa biratti ummata islaamaa ka oromootiin hatta ka amaaraa hunda biratti kabaja qaba.
nama ajjatee lafa hin quune nama dhiisi jechuudha. Wanni siin jedhu amma gaafate Nasraa if duuba keessee Ustaaz Ibsaadha xiqqeessitee xuyixxeettee Nasraa if duuba keessee arrabsitu eenyuuf deemta jechuudha. Ijoolleen Harargee akka jirtutti as garagaltee Ustaaz Ibsaa akka arrabsitu godhuudhaa deemta. Isuma dhugaa siin ja'a. Maaliif maa Harargee isin? Qooyi haqqis Harargeedha. Harargeedha sitti himaa jallaa Harargee bakka buuti. Dhaggeeffadhu kasima amma maaliif ati personaalii gootee Ustaaz Ibsaa fuutee akka nama inni arsii ta'e isin Harargee taatee tokkotti akka jirtu. Suuraa isii kaaftee maaliif arrabsitee ootte rakkoon qabu. Suuraa isiif duuba keessee ommooti Nasraa arrabsaa maaliif maal balleessinaan Ustaaz Ibsaa xiqqeessitee ootte. Wallaahi Ustaaz Ibsaa namni jaalatee kabaju san kutaan biraa akkatti dura gochuudhaa deemtati. Maaliif akkasitti hin barbaachisu nama guddaa xiqqeessuu miti. Isin xiqqeenyaa yoo xiqqeessite maa arrabsitu jechuu jiraan. laa hin arrabsitu suuraa isii kaasi suuraa isiidhaati maaliif arrabsitaa dhaqi keessaan gaafadhu intala dubartiiti waan ta'eef. Keessaan hin gaafadhu sumarra gaafadhamaa isin miidiyaarratti isaartiimi. Yaa akkas yoo ta'e immoo gastii bandhu isii gastii isitti erga dhuutii akkas gaafadhu. Suuraa isiif duba keessatti hin arrabsitte immoo wallaahi Ustaaz Ibsaa siitu isii osoo hin ta'in siitu arrabsi. Maaliif aywa nama akka keetii kanaatiitu as garagalee isiinis hordoftoota mataa si qabdi. Nama guddaa nama nuti jaalannu Ustaaz Ibsaa mataa deebisee arrabsitti ijoolleen. Bakka kanaafin sitti dubbadhaa jechuudha akka hin xu'ine jeen. Namni san tuqaan ta'u nama nuti jaalannu waan ta'eef. Ammallee anillee kan jechuu jiru tuqaan ta'uu isheen kun ishee guddaadha. Dhaabadhuu jechuun ni jira malee arrabsaa jira amma waan jenne. Amma suuraa si kasittiif duba gisee keessu kan biraa akkamitti si hubata seeta akka ana si hubadhutti si hubatu namni biraa. Bilchina yoo ilaaltu. Anamma arrabsuu meedaayyuu baay'ee takkitti itti dhagee inni itti arrabsuu meedaayyuu. Dhagee yoo ishiin dhaabachuu itti. Amma mee waan takkaas hin jaa saafii keenya. Isuma qubna garii jechuu akka ilmoo dhiiraa tokkotti. Amma Jawaar Mohammadi hayyuu gameessa poolitikaa inkaan akka Oromoo fi Itoophiyaa sun ta'een Afrikaa bira kutee addunyaati. Akkana moo kanaa miti? Itti walii galla. Itti walii galla. Nasraan ta'uu Barsaanii nama tokko Ustaaz Ibsaa nama guddaadha maqaa meeshiin godhuun qabdu. Na caqasi. Uf kabajuu qabdi gaafiin koo. Caqasi kaa na caqasi ishii. Odoonii fi ammaan tana Harargee keessaa namni tokko ka'eemma fakkeenyaaf. Jawaar tuqee arrabsuu kataatu taate. Ati immoo bakka Jawaar san buutee kafalmiti yoo taate Jawaar san namni xiqqeesse isa ciibee arrabsan caalaa sun ta'een si bakka isaa bu'ee asii irraa dubbatudha. Himee ture ilaa amma Jawaar fakkeenyaaf. Narra na bakka buutanii naman tuqinaa namatti dubbattin haadhaa jeemma dura gaafa Ameerikatti wal ga'ii godhe dubbataa ture. Ustaaz Ibsaalleen akkasuma jechuudha. Amma Nasraan jafallee na yoo dhiiftee waati waan rakkina qaba. Nasraan namootatti bu'aa jirti sheeticha gabbaatee sheeticha namni hundi kabajaa. Kotam walumaa galatti bayan haasaa sirriitti haasaa rabeetta. Ustaaz Ibsaa kan arrabsu yoo ati ammoo waa'ee Nasraa Gursum irraa kaattaa sitti ishee abaarte hundi irraa haasa'uunii fi ajandaa godhatee deemuun yeroo sana eenyutu mana badhisaa fi jedha. Si Ustaaz Ibsaa kan xiqqeessaa jiru eenyuun ta'a? Sima ta'a sima mataa keetii beek. Gaafa kana siin jedhamu gandumatti illee yookaan gara amantiitti illee jijjiiruu deemtaa beek. Akkuma bayaan siin jedhe wayi keessaa naasofsiisi. Way ammoo suuraa isii kaasiitini akkuma siin jedhamu. Isaan dhaqinee waa Ustaazaan dubbate nadii maal jettate waan kana? No. Nadii kaasa. Ila saabii mataa ana si ofeete abbee. Mataa ana takka waa dubbadhu waan kana caalaa akka hiriillee qabu. Pooloo xiqqoo qabnuuni waan nama sababaa namaa taaneeti namarraa akka namni miidhamne ta'aa jiru. Ijoollee mana Arabaa jirtu, ijoollee mana Xalabaa jirtu Ameerikaa isin geessinaa gara UN'tiin Ameerikaa deemtanii TikTokii keessanii isinii guddifnaa akka mallaqa isinii baasu isinii goonaa kanaafuu iyyuu mallaqa kana galchaanii ijoollee hedduu saamaa jiran. Kana odi kaatee ijoollee fira kiyyaa ijoollee nama sadii ka waan kana nyaatamee jira. Kanaaf waan kanarraa dubbadhaa filis ijoolleen dhaga'uu dhabaaf ijoollee informatiinii miidiyaa irraa hin qabne duriyyeen keessa seentee mesenjeraan ijoollee sobaa jirti. Waan kanarraa dubbadhaa saafii keessaan si erga barbaade ragaa guutuu. Ijoollee nyaatamtellee sii fida. Jalqabaa duriyyeen kun namni seenu jalqaba maaliidhaan seenaa waan takka baasii ati baastu hin jiru paaspoortii qofa ergadhu. Erga jedhanii booda eegasni paaspoortii ergitee booda faayilii sobaa dalagee liinkii yoo xiqqaate peejii 10 ol qabu itti ergee namni deeme ebaluu biyya akkanaati jedhee hanga maatii dirasii sobaa jira sangaa gurgursiisaniitiin
ijoollee maraattee saayikoo tuqamtee ijoollee biyya galtee jira ijoollee mallaqa nyaatamtee rakkoo hamaa keessa jirtu jira. Kana dammoo ragaa waliin ijoollee firaa ta'e namni baay'ee waan kanarraa dubbataa ture hedduun ijoollee sababaa ta'ee qixxeetti dhaabsisee jiran. Hamma nyaatamte waa'ee kanarraa dubbadhaa saafi filis ijoollee baay'ee miidhamaa jira sababa dhaga'uu dhabaatiin Kaasi suuraa isii Yoo suuraa si bilbilte kaasirraa saafi yoo si bilte ikirtaa si jirtu ati. Maaf akkas jettanii jenna garuu kootu jedhiin hin barbaanna. Wallahi waa'ee amantii irraa haasa'uu fi yookaan ammoo amantii xiqqeessuun hin barbaachisu waan ta'eef isii irraallee intala musliimaa takka sabboontu Oromoo takka isinillee. Suuraa mallaqa nyaatan jiran san irraa dubbatuu fedhani ka waa'ee Ilaa amma saadiqii jedhe kana gartee wanta akkasii sana beektaa iddoo hedduutti dhadhagaa jirra beeka. Warroonni shamara achumaan irraa of qusadha. Namoota hin beekneef illee sheer godha. amma isaan kan nyaatamu anasirra ibsiisinii qabu namni silaamaa namni hundimaa Ameerikaatti hin dhumatin wallaalaa irraa macarrashaa wanto namni yoo yaaddu ati namni faamilii ofii abbaa ofii haadha ofiitu hiyyummaa keessaa hin baafne si baasuuf si yaadu eessa jiru. Namni yoo ta'e obboleessa ofii baafata yoo itti aane firee gosa isaa baafata. Dhufee si baasu kun si yaadu maal akkamii yaada namni dhiphinne sammuu isaaniiti beektaa warri birrii carme jedhee kennu kun. Nyafamma an dhimma tokko si qabaadhe dhufee si gaafadha moo situ dhufeetiin na fayyadduuf na gaafata. Kanaafuu warqeen jiraate ofiiyyuun anuun quufu akkamitti itti si waamu si hin beekne kan. So kanaafi osoo aaliin ta'e osoo zarii isii hin beekini ijoolleen hangana dura si sobamaa jiru. Abbo zarii namni yeroo ammaa zarii hin beekne miti eessuma ofiituu ilma abbeeraafuu ilma adeeraatu waamu otoo du'e. Ameerikaa mindhiisi bakkee fedhoo jiraate. Dachi deemee ta'u waamu. Warri karaa ilmoo 18 waliin qabu UKZ Ameerikaa akka keessa jiru yoo re'aa jirti ijoolleen sobaarti kun warri sobamaa baay'ee ijoollee information hin qabne waa'ee kanarraa dubbadhaa ragaa hedduun waliin ijoollee waan kanaan sobamtee miidhamte hedduu jira. Wallahi ana 2021 2022 nama kuma dhibba birrii Itoophiyaa kuma dhibba torba kuma dhibba saddeet namni nyaatame nama lama sadii argee jiraanu. Namoonni hedduu walumaa galatti saadiq waan bareedaa kaasee beeki waan namaaf fakkeenya ta'u waan namni borurraa ofitti wayii haasee beeki bareeda kun. Wanti isin jettan kun anuu akkana arrabsaa ture kijibaa nyaatamte yennaan hinaaffaaf akkana jettan deemuu fi birrii akkana hin deemne kan waan isin odeessitan kana warra shamaraatti seennaan dhoowwuu hin dandeettan haga birrii fixattee qundhootti cittee obbeettee lafa dhooftutti sirmarraan deebitu. Maal gorsitaa bimatatti leeydi. Nadi ammas maal inni beektaa keessaayyuu namni fuulli isaa fayyadisa fakkaatee afaan isaa dammaa gartee abbaa barbaade shawwada itti dhahachuu dhabu amanuu dhabu harka shawwadaa miti atini shawwadaa miti atumti ku amma si dhufee biyya laa si baasoo siin jedhe rabbii jedhe atummaan mee mucammaan kun mee firan qabu moo naman qabu moo mukarraa dhaladhee biyya laa si baasuuf deema si hin beekne kana qabeen biyya laa si geessa. Ana ambeewaa isin hin jedhee beeka harka bitaa karayyuun si baasoo jedhu ijoolleen siyaasaan biyya kan dhufte moo akkam? Karayyuun si baasa dhaanii bar kana keessa. UN si baasa baasii kana waliin dalagaa jirra riyaala kuma shanii ergi riyaala kuma kudhan ergi. Saafi mucayyoon takka tarrakkatteetu jira sagalee taataa filaa kubsii ergaa keessaan dubbisi. Warra hoolota lakki habiibi annama sagalee ta'uu baay'ee qaban hin barbaadu nama tokko sagalee. Dhaggeeffadhu koo hoolota duubaa ammoo akka isaan naasofnetti cufaniira ni ajandaa gootee akka waa'ee namarraa naasof. Dhageettee? Marra kaddee nama sagalee ta'a abbaan fedhe itti kennee ganzaba nyaatame. Ganzaba jechuun birrii nyaatamiti waa'ee birrii miti beektaa xiqqashoo irra kadheera manaaman jedhaa turte waa'ee namarraa haasa'u manaamanii achumatti. Dawaadha bakka Simboo sii bilbila ilaa fi namni biraan ni yaada qabdan. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam. Jirtanii nagaa keessanii fayyaa. Fayyaa akkam? Baay'een dhageeffanne gama ammaa kana dhageeffataa irra malee. Homaan dubbatina gadduuta mana cufoo ta'u nuti keessaa. Lakki waa dubbadhu waan badaan dubbadhu. Saafii dhageeffadhu. Waan badaa miti waa'ee amma ijoolleen. Saafii wallalu malee barnaan ta'u bakka isa deemeera sin jala. Deema wala si galchuun gaarii. An abbaa fedhe sagalee ta'a abbaa fedhen dhiisa namni natti mee sagalee ta'an. Saafii. Ta'ii saafiyaati kan dhiiwallee. Warri amma Ameerikaanii deemuu hedaa maali minaamin jedhadhu. Si bareettatti kennite? Meen dubbadhuure dhiifama. Malish.
tokkoffaa irratti namni dhuguma obboleessa ofii baasa yoo jalqaba ofii biyyaa bahe yookiin obboleetti ofii ta namarratti dhalatte yoo ofii dursa biyya alaa jiraate malee biyya namaa kanarraa biyya Ameerikaa hin deemanii jedhanii ammoo ganzaba ofii gara maalitti fixuun ofii gara maaliif fixuun hin ulfaata. Kun ammoo sirrii miti uf laaluun barbaachisaadha. Yoo mallan Ameerikaa asiin Ameerikaa deemna jedhanii amma fakkeenya mucayyoo isaa fi dhugaa dubbachuun mucayyoo sanaatiin beeyta. Obboleessa ofii birrii 300 Ameerikaa deema jedheeni karaa Ameerikaa deemanii Finfinnee fidee namtichi maal godhe beeyta? Isa wajjin nama 4 jechuu. Asiin mana seensisee asiin jalaa miliqee lixi. Wanni takkan jiran wayitanni Finfinnee dhabe. Hundi feekiidha jechuu. Hundi. Waan isiin nama mee fakkeenyaaf birrii 300 ji'a meeqatti fidan jiran warri mana namaa dalaguu beeka. Ijoolleen shamarranii beektaa yoo ijoolleen dhiiraallee waldaalte jechuudha. Ijoolleen dhiiraallee akkasuma warri kaampaanii keessa hojjetu 800 hojjeta. Yookiin 700 hojjetu ni jira. Kana keessa ammoo obboleessa kiyya Ameerikaanii deemaa jiradhanii birrii 350 erga isiin kennite wayitaachi dhaqan ijoollee naannoo ullee ofitti dabalatee mucaan jechuudha. Ijoollee sanillee idaggalchee ta'uu ofiitillee idaggalee yeroo inni Finfinnee dhaqu bakka kana koota mana kana jedheeni walumaan dhaqee seenee jechuudha. Maaksii godhatan fuulli isaa mul'atu. Ergasii asiin seenee mallaqa haftellee as kennaa jedhee mallaqa haftellee harkaa fudhatee paaspoortii harkaa guuratee jechuudha. Himma zaggabee dhufa paaspoortiillee jedhee harkaa guuratee asiin seenee balbala jala seensisee san dhiisee balbala biraatiin bahee lixe mucaan. Paaspoortii jaraallee akkasitti harkaa daaraa godhe jireenya jaraa mara harkatti gubee jechuun kun sirrii miti. Tokkoffaa yoo biyya Arabaa keessa jiraatan obboleessa keessa biyya Arabaa fidadha. Ameerikaa dubartoonni asirraa sagalee natti ergaartan warri obboleeyyan keessan gara Finfinnee biiroo jiranii dura barnoota isaanii haa xumuranii eegasii an sagalee keessan hundaa dhaggeeffataara. Biiroo suruuqanii isaan dabraniitiin waraqaa waan siyoosii fudhatanii ofirra dabarsaa jechuudha. Akka isiin deemtuuf jechuudha. Kanaafuu anaa miika godhu kana biiroo godhaa biiroo itti isin arginerraa seeraan baradhaa. An sagalee keessan dhaggeeffataa ture amma hin dhaggeeffadheera. Asumaan namni seeraan barattee karaa seeraatiin deemuu barbaaddu na dubbisi. Suuda Arabiyaa. Dubaay. Siyoosiin sin ilaallatu barsaafi. Jechuun mana barnoota. Manni barnootaa sunuu sin ilaallatu ka siyoosi fakkeenyaaf. Biiroo kennatti yoo baranne hin danda'u. Biiroon walitti hidhatutti yoo baranne waa siistemni nama dhibaa jechuudha. Warra Suudii danda'u. Warra lafaa qabu qofa beeka fudhannu kammoo amma booda baratu bakkuma nu arginetti barachuu danda'u qabu. Okee akka durii sanii miti jechuun jijjiirame jechuudha. Hin jiru yamma akkas. Akkasii malee duraan amma. Biiroo asii ofii kaachii tokko waan ta'eef achumatti barattee achumarraa yeroo gabaabatti xumuramee fi damoosa birrii 1000 biyya kana dhuftee dalagatti jechuudha. Ishii yoo ta'e fakkeenyaaf ji'a tokko baratu kana Finfinneetti moo gandarra baratan akka duraanii fakkeenyaani obboleeyyiin ta'e tokko Shaashamanneerra barate tokko Daabbaarra barate ishii amma isa baratan. Finfinneetti baratan. Shamara qofa siin jecha haaraan dhiiraa. Shamara beeke shamarran sun eenyuun bira teetti ji'a tokko guutuu. Jiini tokko of dandayaadha siin jedhe aboo of dandayaadha. Biiroon of dandayaadha waan hundaan. Okay, ishii wannaa hoo. Nyaatni abbicha baraturra. Nyaanni abbicha baraturra yoo ta'u inni biraa inni bultii inni maalmaanii of dandayaadha bootaan. Iddaa sun bareeda ka wanni marti jijjiiramte akkama bataa jiru. Akkasii kanaafuyyuu wanti hundi jijjiirameera. Kanaaf ijoolleen teenna yeroo baay'ee haala dallaalaati yoo nyaatamtanis fakkeenyaaf obboleeyyan keessa fidachuuf. Kuni dallaalaa miti barmoo karaa mootummaati kan jedhu kun mootummaani bara. Kee jechaa jiru kan maree fi dubbatan jechaadha saafii kee karaa mootummaati kee maashaallah. Rakkoon qabu. Kuni sirrii miti amma karaan namni fakkeenya obboleessa ofii fidachuuf namni tokko gaafa waa dalagu gufataa deema gufuun namatti hin baay'ata namni tokko waa sirraa yoo fuudhe fakkeenya namni sun rakkatee mallaqa san balleessuu danda'a yeroo dheeraallee eeggachuufii dandeetta garuu kan waan isaan beeyni namati fakkeenya miidiyaa kanarraa nama gaariif nama hama hin beekta jechuudha garuu nama miidiyaa irra dhufne bee warri amma ijoollee nyaatu kun. Nama warra Ameerikaa jedhee nyaatu kun nama miidiyaa irratti hin argamnedha. Kanaafuu ijoolleen teenna dhugaa dubbachuuf osoo kanarraa of tiisine isiniin jedha. Asumaanuu na of folchaa
Yateessanirraa rabbi na hambisuu isiniin jedha obboleeyyan kiyya warra keessa jirtanillee dhiifama dubbadha. Yente na warroonni shamarranii warroonni soba haganaa somata irraa of eegaa piliis irraa of eegaa durriyyeen keessaan dhuftee barandaa teettee yaada kana kireet goote namni chukki nama sadii ta'ee si hojii haasaa ka Ameerikaa jirullee isa ka biyya jirullee ka biiroo keessa jirullee isa kan ispoonsara sii ta'ullee isa hangana dirasii sobamaa arti Ameerikaan jaannataa miti Ameerikaa deemuu yoo rabbis ni godhe deemuu dandeessani garuu namni dhufee Ameerikaa deemta sin jedhee Ameerikaa si ofu tokko illee jirti fayyadoo osoo hin taane si miidhuudhaaf si dhufe kanaafuu irraa of eegi. Yeroo baay'ee gaafuma waa ta'an bicha haadha ofii godhuu gargaarsaaf as deemuu dhiisanii dursanii irraa of eeguu barbaachisaadha. Abboo sanaa nyaatu dhiisa. Namni akkamitti Ameerikaa deema jedhee birrii kenna. Sanaa nyaatu dhiisa. Barsaa bilisaan deemtadhaanii bar bilisaan deemta jedhee erga harka galfatee doolaara haganaa maqaa keetiin kafale jedhee bar risiitii wayii bar eediitu godhaatti ergaa hundattuu jechaadha. Faayilii jecha liinkii gatuttee jennaani peejii gara 10 qaba. Namoota gana deeme biyya garraarra eetti maqaa nama Oromoo maqaa nama biyyaa maal kenniin eediitu 10 itti ergani. Kana keessaa isii yoo barbaachisaa ta'e yoo si amanuu dhabde laakoo sabbaa keetii naa kenni yoo jaarsa hin qabne bultiilee olii ijaarrachuu fa'aa dandeenyaallee jira. Viidiyoo irraa waraabbachuun jira. Viidiyoodhaan doorsisuun jira booda. Waan fedhanaa godhanii kun rakkoon qabu. Kanaaf amma ila warra mallaqa biyya argatan warra gartee sobaan fi waraqaa sii dalayna biyya arabaatti yaniin kana gorsuu barbaada malee ka Ameerikaa hanyaatu ka Ameerikaa rakkoon qabu. Ka Ameerikaa namni warri biyya arabaa warri biyya birrii biyya argatan. Mee dhiifama. Ameerikaa kun osoo beeku nyaatama. Saafii dhugaa siin jedha sagaleen ta'ini warra Ameerikaa nyaatame sababni isaa maali beektaa? Intaloon takka diraama kuma sagali biyya kana nyaatamte arsiidha.